hojjechaa turani. Mana namaa hojjechaa ture. Kunutuma tiksuu qabamanii gajjallaa kun. Waggaa 5 tikseera. Inni guddaan kun immoo gara waggaa 6 hojjeteera. Deebi'ee kottaa'ee kunoo kottaa'ee waggaa 7 kun har'asaa dabbana gubachuu jammare. Waggaa 7 kana isin maal hojjetanii jiraachistan? Gabaa qarqara taa'een kadhee isaaniidha. Kun immoo takkuma isaayyuu nan dadhabe gabaa qaraan cabsaan ture qoraan cabsee guddisaan ture. Immoo edda ergamanii immoo edda naa jabaatanii. Rabbi ilmoo keessi jalatti hin qabine. Rabbi biraa hoo dhufte malee wanti taatu tokkollee hin jirtu jechuudha. Ijoolleen kun akkuma argitan isaan inni tokko waggaa 5 mana namaa horii eegee jette haati. Inni tokko immoo waggaa 7 waan akkasii horii eegee jette mana namaa hojjetanii. Guddatanii luka isaaniin deemanii mana namaa hojjetaa turanii jechuudha. Amma erga mooyyuu kottaa'anii bakka deemuu dadhabanii gar manaatti ol deebi'anii taa'anii waggaa 7 jette. Daa'imti 2 si'a 1 jechuudha. Namnis namaaf hin ciisu. Rabbi immoo qixaatii wayitiif si qaxxaawuudhaaf jechuudha. Wayiif waan kana sitti fida. Waa si barsiisudha. Si galtee yaabboleewwan keenya. Waa isin barsiisudha waan kana isinitti fiduu danda'a. Rabbi biraa namatti hin dhufne. Rabbi biraa hin dhufne taananii wanti takka wanti namarratti uumamtu hin jirtu. Wanti namarratti uumamtu takka illee hin jirtu. Kanaafuu wanti hundinuu Rabbi biraa hin dhufne. Waan hundumaa yommuu kan gochuu danda'u isa. Kan fayyisuu danda'u illee isa. Kan jiraachisuu danda'u illee isa. Kan ajjeesuu danda'u illee isa. Wanti hundinuu harka isaa keessa jira. Kanaaf ijoollee kana ammallee dabarsinee Rabbumatti kennina. Rabbiin gara isaanii isaaniif haa dhaabbatu. Haati keenya kun gabaa gargara qarqara taa'e tanan kadhadhee isaaniif laataa jira. Durinnaa isaan fayyaa naa qabanii isaanis na gargaaroo anis immoo jabina kan kootin rakkina mana keessa jiru oomamtuu hin jiru waan ta'eef daa'imman koos ala jiranii naa hojjetataa jiranii akka barbaadetti bayetanan bakka barbaade deemen qoraan cabseen xaarradhee bulaan ture. Garuu immoo amma yemmuu isaan akkana ta'anii manatti olla jalaa deebi'an garan itti gadi ba'ee waa godhullee dhabe. Garan itti gadi ba'ee waa hojjedhullee dhabe. Kanaafin isaan qabadheen gabaa qarqara taa'ee kadhadhee isaaniif laataa jira. Manni nani keessa taa'us mana kiraati. Mana kiraa kana keessaayyuu daa'imni lamaan kana qabadheen jira kan rakkatan kana kan hidhaman kana manum kana keessaayyuu baay'inaan jechaa jiru. Hin baatoo taate immoo ijoollee keessa alatti gadi sii guureen sillee alatti gadi si darbee qorqoorroo koo irraa guurradhee mana koo sirreeffadha naan jedhe abbaan mana. Ilaayaa jamaa nuti waan baay'ee wanti nuti hin argin hin jira jechuudha. Har'a otoo waan xiqqishuun takka nu mufachiiste waan xiqqishuun takka nu muudatte hin maraanna. Garuu haadholiin keenya maal keessa akka isaan jiran jiru akkamii akka isaan jiraataa jiran mee ilaala. Maaltu akkanatti jireenya kana maaltu jiraata jettanii yaaddume. Ilmaan 2 osoo fayyaa qabanuu osoo deemanii xaarrataa jiranuu ilmaan 2 si'a tokko ilma dhiiraa 2 si'a tokko yemmuu akkas jalaa ta'an maal jettu meeqan osoo fayyaa qabaatanuu deemaa jiranuu bal wanti hundinuu Rabbi biraa hin dhufin. Kana Rabbiin kadhachuudha. Waa hunduma keessattuu ebeelu takkana godhe xilaata takkana godhe maaloo isa jedhamu miti amma iddoo kanatti. Rabbiin qofa kadhachuudha. Wanti Rabbiin biraa dhufte namni waa gochuu hin danda'u. Rabbiin biraa hin dhufne taanan immoo Rabbiin immoo furmaata tokkotti kennuu danda'a.
Rabbi immoo gara jabeessa akka namaa miti. Huma ta'eyyuu oma adabbii wayitiif iyyuu waan kana isaanirra godhe Rabbiin gara jabeessa akka namaa miti. Gara laafadha inni. Fayyisuu danda'a. Waan hunduma gochuu danda'a. Kanaaf daa'ima kana Rabbiin haa yaadatu. Haadha teenya tanallee Rabbi ishee biraa haa dhaabatu. Haadholii baay'eetu jira. Haadholiin rakkina garaagaraa keessatti qabamanii jiran. Haadholiin ilmoo isaanii faana rakkataa jiran haala garaagaraatiin. Yoo Rabbii ilmoo fayyaa qabdu, ilmoo wanti hundinuu guutuu qabdu namaaf kennu waan qal'aanii namatti fakkaata. Meeqaa keenyatu jira ilmoo godhatanii kan baasanii urfatti gatan. Meeqatu jira kan fayyaa qabdu, kan Rabbiin kana kennaa Rabbi isaaniif kenne fayyaa kan qabdu waan hundi guutuu kana Rabbi kan isaaniif kennaa Rabbi isaaniif kenne kan dararan, kan baasanii qoshaashatti gatan, kan baasanii waa meeqa godhan meeqatu jira. Kana Rabbi namaa baasu. Kunoo yommuu hin jira. Haadha ka. Haati bar hundi takka miti. Haati garaagari isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amma isaan baasanii urfatti ilmoo fayyaa otoo lubbuun keessa jirtu baasanii qoshaashatti gatan, baasanii urfatti gatan, baasanii karra namaa dura kaa'an. Kuni haadha jedhamuure. Haadha jedhamu isaan kuni hin jedhaman. Rabbi immoo namuma balleesse sanaan adabu bar. Namuma waan sana godhe, namuma waan tokko balleesse adabu. Rabbiin abbaa adabu isatu beeka. Kanaafi Rabbi dhiifamaa isaaniif haa godhu. Rabbi araara wayii isaaniif haa fidu. Rabbi nageenya isaanitti isaan haa deebisu. Nageenya isaanii kaleessaa, fayyina isaanii kaleessaa Rabbi isaaniif haa deebisu. Waan biraa waan tokko wanti nuti jennu hin jiru. Kanaafiyyuu amma danda'ameen immoo namoonni haalli isiniif mijatu kun ijoolleen kun baay'ee ijoolleen kun nama deemanii nama rakkatoo namoota waan nyaatan dhaban, namoota waan dhugan dhaban gargaaranidha jechuudha. Karaa waldaatiin illee maallaqni irratti ergamee sagantaa adda addaatiin garaa adda addaatiin deemanii raawwatanii nama rakkate warra rakkina baasanidha jechuudha. Ijoolleen kun sirriitti beekamtii qabu. TikTokii sin qabanii, FB sin qabanii, YouTube qabu ta'een beeku garuu kanaafiyyuu ijoolleen kun baay'ee ijoollee cimtuudha. Warra akkasitti dhokatee jechuudha mana keessatti ukkaamamee taa'u baasanii raawwatanii argisiisaa jiranii, mul'isaa jiranii, gargaaraa jiranii, beela baasaa jiranii, daara baasaa jiranii, waan isaan rakkatan rakkina isaanii keessaa furmaata itti gochaa fidiran Rabbiin wajjiniin jechuudha. Isaanillee Rabbi isaan gargaareetii malee waan kana hojjechuun humna qabaatanii, beekumsa qabaatanii miti. Kuni beekumsa Rabbiitiin, humna Rabbiitiin, Rabbi humna isaaniif ta'ee, Rabbi beekumsa isaaniif ta'ee, Rabbi isaan bira dhaabatee akka isaan waan kana hojjetan irratti isaan jajjabeessee waa meeqatu jira. Gaafa ati waan tokko karoorfattee kaatu kan karaatti si hambisu. Gaafa ati karaa tokkoon deema waan kanan hojjedha, waan kanan sirreessa gaafa ati jettu kan irraa si hambisu baay'eetu jira. Garuu immoo Rabbi gargaarsa isaaniitiin isaan gargaaree ijoollee kana akka isaan nama bira dhaabatan, akka isaan namaaf gaachana ta'an, akka isaan kan kufe lafaa kaasan isaan dhaabee jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya warri ijoollee kana argachuu barbaadan TikTokii isaanii isiniif hin kaa'aa, komentii jalatti na gaafadhaa. Akkasuma lakkoofsa isaaniillee yoo barbaadan lakkoofsa isaaniillee isiniif hin kenna. Komentii irratti na gaafadhaati. Namoonni haadha teennaa kana gargaaruu barbaadan komentii jalatti na gaafadhaa. Lakkoofsa ijoollee kanaa isiniif hin kenna jechuudha. Kanatti aansee immoo yoo chanaala haadha koof kan jedhu baneetiin hin jira. Chanaala kana waan isarraa argamu isarratti akka inni namoota gargaaruuf maallaqni isarraa argamu osoo gara kootti ani hin dabarsin kanneen warra akkanatti kinoo rakkatanii raawwatanii waan godhan dhaban ilmaan isaanii jalaa dhukkubsattee karaa irratti waan nyaatan dhabanii karaa irratti hafan akkasuma immoo wantoota garaagaraatiin abboolii haadholii rakkataa jiraniif akka gargaarsa ta'uuf baneetiin hin jira jechuudha. Chanaali sun reef 100 wayirra ga'eera, 150 160 waan akkasiirra jira jechuudha. Subscribe isaa namoonni haaraan akka carraa taatanii gara kanatti dhuftan chanaala sana subscribe gochuudhaan guddisaan isiniin jedha.
hanga waan biraa qabannee dhufnutti nagaan tura.